dirqama ni hiinaa ennani hiina wardaalleen kun naa hidhaadha isii hidhu baannaan takkaa na biraan naa kanna takkaa mootummatti naa kanna akkanarraa hidhamtu jechuu jirti garuu gaa mana garti achi yoo gabbaate dura tokkoffaa wardatti qawaa gootaa achi boodaan balloon feetu balloo qawaa gootaa sadaffaan gaa baarfaa ta'a eegaa kanaafuu nun dhiiftu nama biraa hundanii galaafatti isiin tanaafuu dhiisuun hin taatu ni hiinaa intalti Oromoo miti namni Oromoo namni kana hin jiru. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya har'allee deebine mana gololchaa gaafachuuf deebine wardaa hojii argamna mee wardaan salaamata isin gabattu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagaan qabdanii isiniin jechaa wallahi kun har'allee na biratti deebi'an isaanis Abrahaam gaafachuu fi kunoo gaa na biratti argama bal'oonis. Ega wanni wardaa biratti deemeef gaa Abrahaam kam jira dhiiroo akkam Abrahaam wayyaa jennee gaa biratti deebinee Abrahaam gaa hoggummaa biratti deebinuu gaa amma hogguunaan dhufu kana rafu jira hin qaafnu neeti dhiifnee akkaminni wayyaa dha misa Kaleerraa dhumoo wayyaa kaleerraa rarroo yaami wayamma situmuu fi takkaa si dha'u waysi fiiga amma hoggannaan bira dhufellee hin dubbatu si beekee jiraami ilmaan isaa beekee ilmaan isallee beekee jira alhamdulillah nama kaan kaalaatoo seenuu akka duraan rabbashanitti inni rabbasha amma hin rabbashu nama sanii kaalasanaa alaatu bees kana namni dhufee beekee dadhabbumaa fi wannuma gaayyees nama jalaa isin dubbatu malee ati beekee jira hin dubbatu nama yaa dubbachuu waan rakkoon qabu soota dubbataa jechuun iddoo gartee weetuma qoduraatti nama tumee jechuun kaasiis tumee ilmaanis beekuu baate rakkoodha duraan gaa nama alaa ol seenullee gaa assalaamu alaykum juu eessa dhuftan jeetuma irra bu'aa balloo wayis gaafata kana keessatti barnam fedhu akkana nafii gaarii akkuma tokkotti ilaalaree naaf amma eegas irraa wayyaa jechuun qaanillee jechuun waan dubbatu niin kaasee jeetiin bar gubbaa dhaqee naa ka'uuti derriba jira sarmaafin dhiisee eegaa daawwattoota keenya alhamdulillah jechuun gaa gololchaan wayyaa'ee amma mana isaatiin jira wardaa bira dhufee isallee niin gaafadha jee dhufee wardaalleen gaa jechuun nallee hin tuquu nallee beekee ilmaanillee beekee nama alaa ol dhufullee beekee jira garuu ni naasoo inni maleedha alhamdulillah janii anillee gaarii akka duraan akka osanitti mee yoo nakkeefe kanaan laala jeetiin dhufee alhamdulillah eegartee wardaa beekee nallee beekee jira rakkoon qabu sanumaafin gaa bira dhufee daawwattoota keenya du'aayin teessan daleeddee alhamdulillah du'aayii gaa hanga daran nu godhaadhaan jaa inshaallah jechuun michiyyoo sanillee gartee biftullee qabnee gartee gaa mana baaraka geessine quba qabdaami baarilleen jechuun gaa hanga mata shanii takkaa hojjaa hidhenneeni hidhuma san michiyyoo hidhumatti baanetti ol darbaa malee galla dirqama hidhuu qabna malee san jechuun michiyyoo san malee magaalaa guutuu balleessiti summiyyoon Oromoo guutuu maqaa balleessitee jirti maaliif daawwattoonni keenyallee maal jechuun Oromoon teenyaas jechuun yoo michiyoon san gabbaate jechuun baarsi galaafatti balloosi galaafatti Abrahaamillee dhuftu wardaallee ni galaafatti nama hunda galaafatti suniifuu hidhuu qabdanii amata ja'a torba hangana takka hiitanii yoo adaba akkasitti kan hitan malee gadi lakkisinaa michiyoo san amaanaa nuun jaanii asumaanuu gartee baarsi biraa nuti jechuun itti himnaa maaliif baar akka gartee gadi lakkifne amaanaa michiyoo san akka nurraa hiitu siitu mootummaa fi nama hunda beekaa nurraa hidhenne anillee hojii ta'ee jechuun ni hina yoo baar gartee kaisaa illee jechuun hidhuullee gartee ni nujee gartee dhiifamallee gaafachiisillee kataasee ta'e anaa irraa fuudhee jechuun naafi namni biraa jechuun waliin hiina rakkoon qabu tanaaf jechuun hin yaaddeenaa daawwattoota keenya suni gadi lakkifnu ni hiina rakkoon qabu tanaafuu hin yaaddawinaan jaa ati sirraa hidhumoo si galakkisu beektaati. Maal galakkiftan eessatti galakkiftan? Kakatteellee itti jechuudha kakatteellee itti jechuudha ittiin deebuu qalabata keettee. Kakuun beektu isheen. Kakuun beektu tun bakkuma baane galchuudha malee bakkuma ishiin hin mul'anne geessuudha malee ansilaa akka kiyyaan tun taluma lubbuu dhabamsiisanii garuu waanuma daawwattoonni jee. Garuu gaa daawwattoonni keenya illee ajjeesaa jee duba ajjeesuun gaa amma mootummaan nu dhiiftu gaa ajjeesuun. Hidhaniituma tana awwaalallaa bakka hin baanetti. Numa hidhanii hidhuun dirqama beekana keessatti dhugaa hiitamoo hin bahu amata jaha torba jechuun gaa dirqama hidhamuu qabdi. Sangaamee gayyaanetti kaa baar mana baaris dheenee achi jirti waan baar juus gartee irraa hubanneeti viidiyoo isin marree gallakkifnaa wal duraa dubaanii hin rakkatinaa daawwattoota keenya hedduu nu wajjin rakkamu jirtanii hedduu nu wajjin dhibamu jirtanii eegaa hedduu du'aayis nu godhu jirtanii du'aayin teessan hedduu daleeyti du'aayillee nu godhaa wardaafillee godhaa Abrahaamifillee godhaa wayyaa du'aayin teessan Abrahaamillee jechuun wayyeessite sheekni sana koo irraa hiiku kamii nagaa mireemma. Ati wayyu magaagze saniif numa utaala ammala wayyaadha akka faleetiin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jechuun gaa fayyaan guyyuma guyyaan dhufti. Fayyaan guyyuma guyyaani. Daawwattoota keenya gaa fayyaan guyyuma guyyaan dhufti rakkoon qabu inshaallah jechuun kamana isaatti jechuun gaa wardaan illee jechuun itti fiiguu dhiisee ilmaan isaallee itti fiiguu dhiisee nama alaa dhufullee itti fiiguu dhiisee nullee gaa akkasumatti dhiisee inni amanna alhamdulillah saabni keenya obboleessi keenya nu wayyaa'ee jira isinilleen galatoomaa du'aa teessaniin nu bira dhaabbachuu jirtanii rakkoon qabu meemma isumutan akkam si goon ammaati.
ani shii barakka hordoftoonni jee godhin jee akkuma hordoftoonni jee godhin jee ana silaa harka iyyaan tun tanuma dhabamsiisan. Hordoftoonni keenya hidhaadha takkaa ijjeessaa biyyatti illee ni galchina biyyatti galchinaa numa hidhaa jan. Tun biyyatti Numa hidhaa amata shaniif ijaa hidhaa malee har tokko noofinaa hidhaan dirqamaa hidhaadhaa nu ishii jedhamta kudama nyaattee hidhaa keessatti ishii wawwaattutti numa hidhuudha laala. Yooma baar jechuun waywaachisee jechuun gadi lakkifna hojii yoo akkam godhame. Lakkisuun hin taatu yaa bal'oo kee. Nama biraa torbaanee nama biraa kan nama yoo inni akka kajuutees nama biraa barbaanneeti naaf namni biraa jechuun ishee sana azamnee hiina malee gadi lakkifnu daawwattoota keenya jechuun nu faana turaa rakkoo takka hin yaadina inshaallah michoon tunulii gabbaateeti waafitti takka hoo bal'oota takka hoo baaritti takka hoo Abrahaam takka wardatti waa gootettanii hin yaadina isiin ni hidhamti rakkoon qabu inshaallah waa takka hin yaadina jenna. Daawwattoota keenya isin du'aadhaan nu bira dhaabbachuu qaama ni hiinaa ennani hiina wardaalleen kun naa hidhaadha isii hidhu baannaan takkaa na biraan naa kanaa takkaa mootummatti naa kanaa akkanarraa hidhamtu jechuu jirti garuu gaa mana garte achi yoo gabbaate dura tokkoffaa wardatti qawaa gootaa achi boodaan balloon feetu balloo qawaa gootaa sadaffaan gaa baarfaa ta'a eegaa kanaafuu nun dhiiftu nama biraa hundanii galaafatti isiin tanaafuu dhiisuun hin taatu ni hiinaa intalti Oromoo miti namni Oromoo namni akkanaa hin jiru silaa Ramadaana jechuun gaa to'ibachiifneeti gallakkisiifna jechuun jenna garuu gaa hin taane daawwattoota keenya nama jechuun akkanatti siiris namatti dalagee waan kana guddoo tana nama godhee nama hunda maraachee kaas gabbaatee nama hunda maraachite yoo achiin gallakkifne sanuufuu hidhuutu irra wayya malee tana gallakkisuun numan taane mee hortaati dhaamsa waan dhaan jettu. Maalin jaagaan hordoftoota keenya alhamdulillah du'aa uummanuu godhaadhaan jaan malee. Dhaamsa jechuun dhaamsa isaanii dhaamattu takka yookaan dhaamattu takka kabaarii dhaamattu. An dhaamsin dhaammadhu bar dhaammadheetiin jira. Akkuma dhaammadhetti miciyyuma tana natti gadi lakkisinaadhaan. Miciyyoo tana yoo rabbi ka sodaatan taate wanni gaarraa Abrahaamitti godhame kun booda isiniifis karuma taa'aa wanni narra geesse isinirras geesse jechuutti hin beekani. Miciyyoo tana akkuma narraa dhabamsiiftanii fedhaan ishii. Akkam baane laal bakka ijjiti yalleen ganaa ishiin agarre. Ol baatellee miidiyaa kana gubbatti. Achirraa geessu. Achirraa geessuun fedhaan ishee. Eegaa ni geessina dirqama tanasitti gadi lakkifnu tana yoo gadi lakkifne biyya gaddaafti nama Oromoo kana guutuu gaddaafti nama kana hunda waliin laayitti tana gadi lakkisuun hin ta'u dirqama hiinee hidhaa san tanteessee adaba horuu qabdi malee hidhaa sanirraa gallak bagachuun Abrahaamis rabbiin si afee jaarsa keetii baga rabbiin si beeksisan jaa akka gartee obboleessa kee tokkotti akka nama Oromootti jechuun hedduu takkaan si gammada maaliif ansiin kanaan wal ta'uudhaan Abrahaam wal ta'uudhaan fedha nagaa hojjechuudhaan fedha nagaan jechee ilmaan keessan hojii guddifachuudhaan fedha michoo naasittiin tun isin jidduu seenteeti akkana isin godhuun kun hedduu takka jechuun nallee rakkee daawwattoonni keenyallee rakkee nama Oromoo kana guutuu rakkee nama hedduutu si rakkamu jira wallaahi nama hedduu qabdaa yaa warda Rabbiin si haadhiisu daawwattoota kanaas nama Oromoo kanaas Rabbi si haadhiisu hedduu takka si jaalatanii hedduu takka si Abrahaamis waliin jaalatanii ilmaan keetii wajjin nama gartee warra gartee ilmaan keetiif jechuu gartee jaarsa keetii wajjinis nagayaanis jiraatee gartee nagayaanis soomana kanaas fayyaadhaan gartee achi bahu gartee nama warra gartee nagayaan irra lafaa fuune nagayaan lafa kaawus Rabbiin waa godhu soomanni kunis gaa baga Rabbiin nagayaan nuuf fidee warra nagayaan lafa fuudhee nagayaan lafa kaawuu Rabbiin waa godhu alhamdulillah Rabbil Aalamiin soomana guyyaa tokkoffaati jirra arra alhamdulillah Rabbil Aalamiin jaa Abrahaamis gaatanumaan Rabbiin jechuun gaa irraa kuchise fayyaadhaan soomana kana gartee gammachuudhaan fiidiyoo akka gartee si wajjin maree daawwattotaaf gallakkisu Rabbi haa godhu akka kataa gartee duraan gartee uummata Oromootiif itti dhaabbatu miidiyaa isaa irratti deebi'ee nama Oromootiif akka duraan akka dhaabbatu Rabbi haa godhu. Asumaanuu gaa du'aayii goonaa fi isinillee gaachuun daawwattoota keenya du'aayii godhaa fi isin malee namni qabnu hin jirru namni Oromoo isinuma qabnaa daawwattoota keenya isinuma qabnaa isin haadha teenya ilmaan keenya haadhotii teenya abbootii keenya obboleeyyan keenya isin malee nama biraan qabnu qaceellotti du'aayii wardaa fi Abrahaamiifis du'aayii walumaan nu godha Oromoo guutuufillee du'aayii godhaadha inshaallah Amin asuma yennaa du'aayin teessan sirrittaati nama gartee hedduu kana keessa nama gartee du'aayinsaa yeruma takkatti takka ammatti daqiiqaa takka lama keessatti qeebaltuu jira Rabbiin irraa qeebalu namni hedduu kana keessa wayii jira du'aayii isinillee nuu godhaadha nutillee gaa haasawa isin dheeressinaa jira wanni isin dheeressineefillee eegaa akkuma jechuun isin waywaannee du'aayii nuu gootanii Abrahaamillee fayyee jechuun michoo isinillee qabnee gartee qabnee jirra jechuun hidhaa san geessinee innee isinii marree hidhaa sana goonnee nu hunda
isinii gallakifnu feena inshallah fiidoo irraa marree akkasitti kan dabaadheene marree isinii gallakifna rakkoon qabu daawwattoota keenya inshallah mee tattaamataa qabatteetti daawwattoota. Maal itti dhaammadha gaawwanni hin dhaammadhu muciima sana isinumatti hin dhaammadhaan muciima sana irraa jabeessaan jira. Gadi lakkifnu kalaas michoodha rakkoon qabu hin rakkatini sirraa hina yoo achiin kabaa gabbaa taate nuun dhiftu osoo amma Abrahaamiif hin ta'in nuti fi jecha gadi lakkifnu eegaa qeeransa eegee qabanii gadi lakkisanii yoo eegee qaban jechuun qabaniituma hidhan janii inshallah suniifuu gadi lakkisuun hin jirtu ni hina rakkoon qabu du'aa inuu godhaadha. inshallah walumaanuu gartee katti funutaa hidhaa siitii fi kan hunda isin garsiifna inshallah daawwattoota keenya jechuun du'aayiidhaan nu bira dhaabba fiidiyoo illee jechuun haasawaa isin dheeranii jirra. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.